Yooyaa shamar kafuun hordoftoota FIB irraa dirree yaadaa keenya qabannee dhiyaannee jira. Dirree yaadaa keenya keessatti namoota siyaasa hawaasummaa diinagdee keessatti hirmaannaa qaban asitti dhiyeessuun dubbii jajjabduu isaan waliin ni dubbanna. Isinis turtiin waliin taasisan affeerraa keenya qophii kana qindeessuun hanga xumuraatti kan isin faana turan Mubaarak Bashirii gama ogummaa kaameraaf teeknikaan Oliyaad Badhaasaaf Lammii Solomoon faana jiru waliin tura. Obbo Baarentu bagana kan dhuftan. Galatooma FIBnis akkasuma Mubaarak atillee galatoomi affeeruu keessaniif stuudiyoo keessanitti televezyiinii kana nan daawwadha garuu carraa argadhee gara miidiyaa kanaatti dhufee waas jedhee hin beeku miidiyaalee biraa ka afaan Amaaras ka afaan Oromoos miidiyaalee hedduu irratti waan adda addaa hin kaafna waan beeknu amma humna keenya miidiyaan jaaladhu keessaa miidiyaa tokko hojii gaarii irra jirtu miidiyaa dhiyeenya kana uumamanii immoo hojii gaarii hojjetan keessaa tokko waan taataniif sillee guddaan galateeffadha miidichas guddaan galateeffadha. Galatoomi. Egaan Baarentuu Gadaa qabsoo Oromoo keessatti yeroo garagaraatti bifa garagaraatiin hirmaachaati kan inni ture. Mee erga jijjiiramni dhufe jedhameeti as waggoota sadan arfan asaanan kana keessaa maaltu ta'aa ture akkamitti taajjabde jijjiirama kana? Egaa beektaa jijjiiramni kuni akka laayyootti hin dhufne akka salphaatti hin dhufne waan keessa jirru waan keessa turre Oromoonis saboonni biraas ni beeku waa hedduu keessa dabarre jijjiiramni kun jijjiirama salphaa miti jijjiirama nam tokko ofan yookaan immoo gitni tokko fides miti jijjiirama Oromoo qoftis fidee miti Oromoo birattis saboonni adda addaa jijjiirama kanarratti hirmaatanii jiru. Waa hedduudha jijjiirama kana keessatti kan kaasuu dandeessu kanaafuu jijjiiramni kun jijjiirama salphaa miti jijjiirama immoo uummatichaafis mul'ii tokko tokko argisiisaa jirudha waan sila beektaa akka namaatti fedhiin namaa hin dhumu hedduudha gaafiin namaas hin dhumu gaafiin namaa hedduudha gaafii namootaa sana keessaa gaafii sabaa gaafii qaamota adda addaa sana keessaa gaafilee deddeebisee qaba jijjiiramni kun kanaafuu egaa fedhiin ilma namaa biyyi guddate Ameerikaa jettu sunuyyuu yookaan Awurooppaa jennuun kunuyyuu fedhii qaban hunda guutanii wanti hundi 100% perfect yookaan guutuudha jechuun hin danda'amu waan ta'eef jijjiiramni kun jijjiirama salphaatti dhufes miti jijjiirama immoo gaafii hedduu deebises jedhee dubbachuu hin danda'a. Meegaa gaafiin hedduun keessatti akka deebi'ee kaastaniitu kan isin jirtanii jijjiiramni kun hawaasa biratti akkasumas immoo gama mootummaatiin wal dhabdee gara garaatti kan inni kaasu kaan gaaffiin deebi'aatti jira inni kaan deebi'uuf jedha inni kaan immoo tokkoyyuu hin deebine kan jechuun wal mormii jabaan keessatti ka'udha jijjiiramni kuni mee gaaffiileen deddeebi'an jettanii akka dhuunfaatti hubattan maal fa'aa deebi? Mubaarak waan akkanaa kun akka gaazexeessattis akka nama dhuunfattis akka nama qabsoo keessa tureettis ana birattis namoonni anaaf isin kaasu bakka adda addaa miidiyaa irrattis sooshaal miidiyaa adda addaa irrattis namoonni innaa kaasan waan wal makaan kun hoggaa ka'u nan argaa dhugaa kee jettee egaa fedhiin namaa unlimited lafti kun nu ga'uu dadhabee gara Maarsiif yaalii adda addaa rokkeetti adda addaa dhukaasaa jiru mi addunyaan kanarratti warri teeknooloojiidhaan waa guddatan. Gaafiin Oromoo dhibbaaf dhibbatti deebi'ee jira wanni Oromoon gaafatu hundumtuu kan jedhus ejjennoon qabu gaafiin saboota biraas akkasuma gaafumti sabaaf sablammii biyya kanaatis hundi isaa deebi'ee kan jedhu ejjennoo guutuu hin qabu. Maaliifan ejjennoo guutuu hin qabne fedhii namaatitu bakka kana ga'ee dhaabbataa waan hin jedhamneef gaafii ati kaafte ijootti yoo deebine garuu maaltu deebi'ee kan jedhu wanni guddaan nu jala murree beeku qabnu namni biraa hooggansa Oromoo irra taa'e bulchiinsa Oromoo shoomu shaaru yookaan immoo muudu buusu hin jiru amma. Si miidhus gaarii hojjetus Oromoodha. Kuni gaafii guddaadha. Duraan pireezidaantii naannoo Oromiyaa namoota kaasuu pireezidaantota Oromiyaa keessa ture hunda gaafachuu dandeessa waamtee dhugaan lafarra hir'isatu. Namni TPLF hin barbaanne bulchiinsa Oromoo irratti pireezidaantii naannoo haa ta'u zoonii haa ta'u haga gandaatti to'atti tokko shaneen jedhanii kan diriirsa sun tokko shanii sun bar keessisii wayyaanitu akka goda ga'utti tarii afaan Oromoo dubbata ta'a hin beeknu but pireezidaantiin TPLF hin barbaanne Oromiyaa keessan turre amma wannootu sababraa yookaan immoo humna ta'e wayiititu pireezidaantii Shimallisiin muude yookaan wayyaane yookaan sababiraati yoo naan jette
akkanumaan waluma dadhabsiisuu yoo ta'e malee wanni nama amansiisu hin jiru. Jaalannees jibbinees hamaa ta'u gaarii nama keenyaa jechuudha nama muudamee jiru. Olis yoo baane immoo mootummaa federaalaa keessa, waraana keessa, poolisii keessa amma namni Oromoo yoo barbaade kaasee yoo barbaade muuduu hin jiru. Yoo wal muudanis yoo wal kaasas namni hin ka'u jechuu kiyyaa miti. Nama keenyatu akkas wal godhaa jechuudha. Yoo gaariinis jiraate nama keenya yoo hamaanis jiraate. Kana jechuun paartii biltsiginnaa deeggaruu yookaan paartii badhaadhinaa deeggaruu dhiisuu miti kun. Dhugaan jiru, faaktiin jiru kana. Lakkoofsa immoo hidhamtoota Oromootis yoo laalte biyyi kun barman hidhaa afaan Oromoo dubbatedhanii warrummaan miseensa TPLF haayiraarkii ta'an kaasaa turanidha. Amma garuu sadarkaa sanitti jiru. Namni hin hidhamnee miti. Namoonni mana hidhaa jiran jiru. Hiriyoonni keenya'uu, jaallan keenya'uu karaa adda addaatiin namoonni karaa adda addaatiin hidhaman jiru. Akka fallitti godhamu isa sanillee hin gaafan. Falli akkatti godhamu karaa adda addaatiin namoonni seera malee yakka malee hidhaman yoo jiraatan isa sana laalee mootummaan fala akkatti godhu. Gadhiisas jiramu namoota hedduutu gadhiifamanii akka falatti godhu. Wanni hundis muus ta'ee perfeekti mootummaan kun mootummaa cubbuun hojjennee mootummaan kun mootummaa waaqaa gaditti namaa olitti malee akka kan jedhu hin jiru. Hin jiru kun addunyaarras waan hin jirreef jechuudha. Garuu afaan Oromoo gaafii Oromoo keessaa tokko ture. Amma akka dhaabaatti deebisanii jiru. Akka mootummaatti immoo deebii argachuudhaaf itti deemamaa jira. Kun deebii tokko. Seera malee halkanuma tokkoon kaatee kuni kana haa ta'u jettee seera ittiin bulmaataa heera sana diigda waan ta'eef seerri takka diigannaan immoo lammata walitti deebisuu waan hin danda'amneef kun itti deebi'aa jira. Lammata immoo buqqa'insa naannaa Finfinnee kanatti Oromoo irratti taasifamaa ture hundi keenyaa hin beekna. Morminees keessattis namni jira maal jedheera amma daangaan itti goggodhamee namni sirnaan alaa qonnaan bulaa rakkoon hin jiru jechuu kiyyaa miti ammasi buqqisuunis akka carraa ta'ee dhalataa naannoo kanaati magaalaa kana keessatti nama dhalatee guddateedha. Rakkoo Oromoo irra gahu afaan Oromoo dubbatte namni kudhanoota aksii keessa jiraate sagaloos duuba garagalees ilaala. Akka waan maarsii yookaan samii biraatirraa dhufteetti kun amma inumaa'uu kan nu balaaleffataa jira namoonni tokko tokko taranyaa ta'anii Oromoonni waajjira keessatti baay'atee Oromoonni makalaakaa fudhateedhanii sadarkaa wannooti irratti matseetitti baasuu ga'anii akkasitti nutti iyya. Nuti immoo akka Oromootitti eessa jirraa kan jedhu waan of hubannatti fakkaatu. Hundallee ta'uu baatu namoonni qeeqaate amma kaafte sana kaasaa jiran. Maalinni fedhiin gaafiin Oromoodhaati gaafattee dhabde sun jettee yoo gaafatte deebii guutuu siin deebisan. Waan wal makaa tokko jira politicians warra siyaasa Oromoo oofu keessaa fedhii foxxoquutii fi fedhii tokkummaa biyya kanaa keessatti Oromoo aangomsanii Oromoo jabeessanii akka biyyaatti waliin jiraachuu kanatu wal makee jira. Yoo ati detail fagaattee itti deemtee gaafattu waa'ee foxxoquu sitti haasa'a. Yoo immoo waa'ee maalinni waa'ee foxxoquu atu biyyi kunuu biyya Oromoo irratti biyya ijaaramteedha. Itoophiyaa jechuun Oromoodha jettee immoo ati tikaaftuu mirgi Oromoo kan kaafannee abalutu bakka aangoo akkasii qabatee inni sun immoo maal fidaa? Dubbii gosaa fida. Dubbii gosaa keessa seenan immoo Sumaaleen kanarraa bakka amma jirtu kana jirtu dubbii gosaatiitu Sumaalee sadarkaa kanaan gahe. Dubbii amantii fida. Kana kanarraa isa of qusannee deebiin fi gaafiin Oromoon qabu guutuutti dhibbattu waan hundi deebi'ee gaafumti Oromoo sunuu tokko lama sadii tarraa'ee lafa taa'e isa kamii kan jedhu yoo gaafannee Oromoo jechuun tokko ana tokko sii tokko ijoolluma kunoo kaameraa nu waraabdu kana. Oromootuma Finfinnee fi naannaa jiran Oromoo lixa Oromiyaa jiran baa Oromiyaa kaaba kibba jiran kanaa miti walitti qindaa'ee gaafiin Oromoo tokko lama jedhee dhiyaatee yookaan Oromoo riifarandamii irratti kennee gaafiin kun nu haa deebi'u jedhe isa kamii kan jettu yoo gaafatte akka sabaatti afaan nu barbaachisaa qabeenyi keenya saamamuu hin qabu Oromoon dhiitamuu hin qabu kanarratti qabsoofneerra kanaaf umrii keenya qabsoo keessatti amma dandeenye dabarsinee jirra amma namni Oromoo saba biraa ta'ee dhufee dhiitu jira yoo naan jette ofuma taajjabsiisudha. Lammata immoo qabeenya Oromoo bakka biraatii dhufee akka barbaadetti saamee irratti ajaja. Bulchitoota Oromoo akka barbaadetti dhufee irratti ajajee abbaa barbaade shoomee abbaa barbaade shaara yookaan immoo abbaa barbaade buusee abbaa barbaade muuda kan jedhu yoo jiraate inni kun ofuma sobuu yoo ta'e malee
dhugaa miti. Kanaaf gaaffiileen akka deebi'anitti akka isin ilaallatanitti gaaffii afaanii gaaffiin kanaan alatti immoo gaaffiin Oromoon buqqaa'insa irratti qabu ture deebi'eeradha kan isin jettanii manneen hidhaa keessallee namoonni akka duraanitti jiraachuu baatanis manneen hidhaatiin gaaffiin jiru deebi'eeradha kan isin jettanii egaan gaaffii makanaa waliin kan wal qabatan keessattiyyuu gaaffii afaan Oromoo waliin miidiyaa biraa irrattis yeroo isin dubbattan akka paartiitti gaaffiin afaan Oromoo deebi'eeti jira jettaniitu kan isin jettan mee afaan Oromoo hin deebineen ammayyuu gaaffii hawaasa Oromooti. Keessattiyyuu gama paartiitiin gaaffiin deebi'ee jechuun paartiin sun ibsoota baasu sadarkaa federaalaatti baasu afaan Oromootiin baasuu qaba kan ta'u muummicha ministeeraallee dabalatee ibsa yeroo baasan wantoota bakka daawwatan irraa kan hafe ibsoota akka paartiitti baasan afaan Oromootiin yeroo isaan barreessan argamaatiin jiru. Mee eessatti deebi'e akka Baarentuu godhan? Gaaffii bareedaa gaafatte ani majooritii adde Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee tirraa kaanee pireezidaantiin naannoo Oromiyaa silaa pireezidaantii naannoo Oromiyaati. Piraayim ministiriin Dr. Abiyyis yeroo baay'ee majooritii innaa barreessan on argu afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Ingilizii godhanii innaa barreessan nan arga. Egaa darbee immoo tarii innaa ibsa ani immoo ibsa akka paartiitti ibsa baasan irratti ani dhuguma dubbachuudhaaf ibsa akka paartiitti ba'u irratti yoo dogoggorri jiraate sirreeffachuu qabu paartiin deebii sana deebi'ee immoo akka paartiitti innaa ibsa baasu afaan tokkoon baasii ibsa sana baasa taanani isa sana sirreeffachuun waan jedhan sanarratti argamuun kan isaaniiti garuu akka asumatti sinaabuuf dhiifamuu waliin asumatti sinaabuuf muummicha ministeeraa moof akka fakkeenyaatti yoo furanne muummicha ministeeraa yeroo aangootti dhufan afaan Oromootiin waltajjii irratti illee dubbachaa turan. Sanarra darbee barruulee barreessan hunda saanga jechuun danda'amutti afaan Oromootiin barreessaatti turaniiru. Amma garuu wanti sun dhiphataa deemaatti jira. Yeroo maa gaaffiin sun deebi'een jedhamnetti muummichi ministeeraa carraa barreessuutii fi aangoo barreessuu qabu turan. Amma garuu akka sanatti barreessaan jiranii akka paartiittis barruun sun barraa'an jiru. Ani siin hin mormu kanarratti garuu Mubaarak akka Mubaarakitti amma dhuguma gaaffiin afaanii fi gaaffiin aadaa gaaffiin aangoo Oromoo Piraayim ministiriin barreessee dhiisee duubatti deebi'ettee yaadda? Never and ever duubatti deebi'uu hin danda'u. Akka fakkeenyatti calqabee ramaatti fufuu dide Piraayim ministiriin gaaffii jettuuf dhugaadha. Anillee sin deeggara. Yoo akkanatti hanqinni akkana guyyaa waan hunda hordoftu har'a kana baasee gaaf tokko haayilaayitii isaa yoo ilaalte kabarus akkasumatti itti fufeettee yaadda akka namaatti jechuudha. Hanqinni akkasii jira taanaan hanqina sana sirreeffachuu qabu. Kanarratti nus hin qabsoofna hunda keenyayyuu. Akka nama siyaasaa fi siyaasa keessa ture qofatti odoo hin taane akkuma Oromoo tokkottis kan irratti qabsaa turres kanuma duubatti immoo hin deebi'a kan jedhus abdii hin qabu. Uuma dogoggora adda addaatiin wanni kun ani Piraayim ministirichi Dr. Abiyyi waan kanarratti ejjennoo duubatti dacha'uu qaba jedhee yaaduun. Maaliif aangoon amma inni irra jiru sun yookaan bakki inni qabate sun amma caffee yookaan paarlaamaa mootummaa keessa jira Oromiyaa lafa bashaashaa jedhamtutti filatameet dhufee federaala seenee achirraa Piraayim ministirii filatame. Beezii isaa dhabaa jechuudha. Namni immoo beezii isaa dhabuu barbaadu hin jire jedhee hin yaadu. Kana dura kan ture rakkoon kana dura ture Oromoon achitti bakka sanatti bakka booldi ta'e kana jiru hin jiru. Kan qulfii magaazanaa qulfii siyaasa magaazanaa qabatee jiru saba biraati. Waggoota 150 sanaan durarraa ka'ee jechuudha. So abbaa barbaadessi muuda abbaa barbaadessi kaasa. Amma sadarkaa sanarra hin jiru. Akkasittan amana. Akka Oromoo tokkotti waan kanatti amanuufu har'a akka ta'e paartiin tokko gaabaasu keessaa miis godhuun isa itti deemamaa jiru caffee irratti mirkanaa'ee heerrennaa fooyya'u afaan shaniin goona jedha sana hanqisa jedhee yaadu. Nu Oromoo uummata biyya kanaa keessaa walakkaatti kalaa'uu miti. Inni kunuu argate rakkoon qabnu inni nu argate inni abdanna. Saba 85 maal goota? Walitti suphitee akka kanaan duraa sana kaabaluu malee kana yoo sirba barbaaddu afaan tokko wadaa barbaaddu kana waan akkasiitiin deemuun hin danda'amu. Uma hin danda'amu. Gaaffii irra caalaa wantoota isin akka deebiitti ka'ee deebi'eera jettan irratti hin xiyyeeffadha. Manneen hidhaa keessatti yeroo ammaa paartii keessan paartii adda bilisummaa Oromoo illee dabalatee
qondaaltonni hedduun hidhamaniiti kan isaan jiran isinis kana kaastaniitu kan isin jirtan jaallawwan keessan akka hidhamanii jiran jechuudha. Sanaan alatti aanaarraa kaasee hanga naannootti naannoorraa hanga federaalaatti namootni hedduun har'as hidhamanii jiru jechuun sadarkaa intarnaashinaaliitti illee warreen mirga dhala namaaf falman gaafachaatti kan isaan jiran. Kun egaa siyaasaa waliin wal qabatee namoota hidhamaniif warreen falman jechuu kooti. Manneen hidhaa keessatti inumaayyuu amma namoonni hidhaman heddummatanii jiru. Duraan biyyarraa nama baqachiisu ture. Isin Eertiraatti baqattanii turtan waggoota hedduudhaaf. Sanatu ture malee bifa ammaa kanaan lakkoofsaan heddummatee kan Oromoon hidhame kun isa jalqabaati jechuun namoonni hin kaasu. Akkamitti ilaaltu? Sadarkaa bara wayyaanitti Oromoon hidhamee mana hidhaa keessa jira jedhu sanaaf fudhadhu. Dhugaadha namoonni waliin qabsaa'aa turres namoonni kunis kanan beekus kan hin beeknes hin hidhamne jechuu kiyyaa miti. Abdii guddaan qabas akka dubbiin kun karaa siyaasaa furamu. Isaan mana murtii maal jedhu kun kan yakka goggogaa hojjete kan evidensiin mootummaan harkaa qabu silaa seeratu gadhiisa. Kaan garuu kan dhimma siyaasatiin wal qabatee hidhaman mootummaan kakana caaluu TPLF waggaa 30 waggaa 40 biyya kana goolaa tureewu namoota isaanii gadhiisee jira. Sadarkaa yakkaa isaanii maalii miti kan jedhu akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Kanaafuu kan rakkoo siyaasaatiin wal qabate namoota keenya siin jedhu nama siyaasaa qofa jechuu kiyyaa miti. Eni Oromoo kamu even sabuma biraatullee haa ta'u mootummaan akkuma amma calqabe kana mari'atee mariidhaan dhimma siyaasatiin fixa kan jedhuun abdii qaba. Garuu wal bira qabanii bara wayyaanee caalaa kan jedhu suni ani isii sana fudhachuu hin danda'u. Maaliif namoonni tokkollee hidhamu lamallee hidhamu lakkoofsa irrattis hundaa'uu hin qabnu. Namni miidhamnaan 5 ajjeefte 5 tokko du'ee duuti du'uma. Inuma nama miidha abbaa sana hin miidha maatii isaa hin miidha. Garuu warri hidhamanii jiran kun amma balleessaa dhugaa qabu moo ilaalcha siyaasaatiif hidhaman? Ani kanagaa evidensii mootummaa barbaada. Waan akkasii innaa dubbattu tokko evidensii harkaa qabaachuu qabda. Mootummaan waan ittiin himatu qaba. Kana gootan jedhee waan adda addaa kaasaa rakkoo siyaasaa biyya kana keessa tureen wal qabsiisee jechuudha. Hundumatu rakkoo qabaayii hundumatu immoo rakkoo hin qabne kan jedhu akkuma Oromootti haasaa kan siyaasatis kaanis walitti dabalee jechuudha. Kanaaf kan rakkoon illee irratti argame yoo jiraate dhiifama godhee mootummaan maaliif amala hin baramne tokkotu amma biyya kana keessa jira waggoota 3 as amma namoota silaa waggaa hedduutti itti murtaa'uu danda'a mana hidhaa waggaa dheeraa jiraachuu danda'a jedhamee haasa'amutu dhiifamaan bahaa jira. Keessumaa qondaalota TPLF yoo laaltu jechuudha. Ammas dhimmi Oromootaa kunis dhimma yeroo gabaabaa keessatti abdii kiyyasitti hima rakkoo jiru karaa nagaatiin furamee kan dhiifamni godhamee fi kan karaa siyaasaa furamu karaa siyaasaa nageenyi bu'ee furamee fi akka gadhiifaman abdii guddaan qaban akka Oromoo tokkotti hin taa'as jedhee immoo 100% nan amana. Tole meeqa amantaa keessaniif wantoota abdii irraa qabdanidha kan isin kaastanii. Sanaan irratti buqqa'insaan wal qabatee illee Oromoon naannawaa Finfinneetti kanaan dura buqqa'aa ture amma buqqa'aa hin jiru. Miidhaamti Oromoo irra ga'ullee yoo Oromoo irra ga'e kana booda Oromoodhaan irra ga'a malee saba biraatiin irra ga'uu hin danda'u jettaniitu kan isin jirtanii. Egaan akka seera biyyattiittis naannoo ofii kan eeggatu naannooma sanaa fi sadarkaa federaalaatti yoo aangoon yookaan dandeettiin ittiin ofirraa ittisu naannoo irra darbe. Egaan buqqa'insi naannoo Finfinneetti dhaabbateera yoo kan jedhu irratti walii gallee naannoo Wallaggaatiin hawaasni buqqa'aatti kan inni jiru har'as. Mootummaan namoota hedduu himata waraana bilisummaa Oromoo yookaan shanee jedhee kan waamu ni himata. Yeroo dhiyoodhaas immoo godinarraa ibsoonni ba'aa jiran finxaaleyyii Amaaraa yookaan faannoo jechuudhaan warreen daangaa ce'anii uummata buqqisaa jiran mana irratti gubaa jiran illee itti dabaluudhaan ni himatu. Hawaasni immoo qaamolee sadii gidduutti miidhamaatti jira jechuunis hawaasni ni himata. Mootummaa waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee waamuu fi finxaaleyyii gama Amaaraatiin seenaniin nageenya dhabneerra jechuun hawaasni ni kaasa. Kanaaf gaaffiin Oromoo buqqa'insaan wal qabatu kan Finfinnee qofti deebi'ee jennaan kan gama Wallaggaan gama keessattuu kamisee dhiifama kamisee sin kaasne kamisee irrattis rakkoo cimaatu ka'aa jira. Bulchiinsa addaa naannoo Oromiyaati lubbuu isaaniitiif illee hanga gaaga'amiinsa irra ga'aniitu jiru.
Gaaffiin naannoo Finfinnee qofti yoo deebi'e yookaan immoo buqqeensi naannoo Finfinneetti dhaabbateera jennee yoo walii galle inni sun gaaffii Oromoo keessa jiru. Gaaffii bareedaadha. Kanan ani kaasuu barbaade buqqeensa hoon jedhu buqqeensa diinagdeef jedhamee naannoo Finfinnee lafa isaanii gurgurachuuf jedhamee buqqeensa tureedha. Kanan ani kaasaa ture kan naannoo Finfinnee fi Finfinnee wal qabate jechuudha. Kanan maati kaafte kan lixa Oromiyaa Gujiillee dabalataa Walloon illee jira Karrayyuu keessatti illee waan ta'e quba qabnaa kanan maati kaafte kuni Amaarri isaa buqqisu warri faannoo jedhanii warri maqaa biraalleetti kennuu dandeessaa. Namoonni hidhatanii naannoo sanitti socho'an kan shanii jettee kaaftellee haa buqqisu. Uummanni buqqa'aa jira dhugaadha. Uummanni miidhamaa jira. Qonna isaa jireenya isaa karaa adda addaatiin gama hundaan mootummaan illee dhaqee hidhataan mootummaa illee haa miidhu uummatichi miidhamaa jira. Baay'een gaddaan baay'ee gaddi guddaatu natti dhaga'ama. Maaliif yerootti teessee waa mari'attee hiikuu qabdu kanatti sadarkaa sanatti tokko tokkotti qabatee uummata kana miidhuu jechuun lixa Oromiyaa fudhatte amma qabeenyaan jireenyaan uummata dureessa. Baay'ee isaa keessa deemee laaleen jira. Waggaa hedduudhaa fi osuma hin hojjetin illee waanuma xiqqoo sirreessitee bakka itti jiraachuu dandeessudha. Har'a akkasirra jiraayuu uummanni sun hojjette akkasirra hin jiru. Ka Gujiillee Gujiin lafa bunaan beekamu, lafa midhaaniitii hin beektaa, lafa aadaatii waa hedduutu bakka adda addaatti ta'e. Naannoo Wallootti ka ta'aa jiru kunis rakkoodhuma wal fakkaataa fi wal qabataadha. Kun baay'ee na gaddisiisa akka Oromoo tokkootti. Akka nama immoo uummata kanaaf akka wayitti ba'uuf guyyaa tokkollee haa ta'u guyyaa lamallee qabsoo keessa tureettis immoo baay'ee na gaddisiisa. Kana hundumaa'uu itti gaafatamaan mootummaadha. Eessattuu haa buqqa'u, Wallootti haa buqqa'u, lixa Oromiyaatti haa buqqa'u, Gujiitti haa buqqa'u, eessatti haa buqqa'u rakkoo gama hundaanuu irra ga'uuf itti gaafatamaan mootummaadha. Akkamitti mootummaadha jetta yoo jettee na gaafatte namoota hidhatanii uummata goolanis kan irraa dhorkuu qabu mootummaadha. Gama mootummaatiin hidhatanii kan miidhaa geessisanis yoo jiraatan kan irraa dhoowwuu qabu mootummaadha. Because mootummaa jechuun wanti ijoon inni akka hojiitti qabuu fi akka addunyaattis beekamu nageenya uummataa tiksuudha. Tokkoffaan bakka nageenyi hin jirretti misoomni hin jiru, guddinni hin jiru, fuudhaa heerumti hin jiru, aadaa kan jennuun maal kan jennu hunduu zeeroodha. Nageenya uummataa eegsisuun kan mootummaati. Maaltu immoo mootummaa nageenya uummataa eegsisuu dhoowwee yoo jette duubatti deebinee ilaalle hojii TPLF. TPLF biyya kana keessa bakka adda addaa boombii keessee deemteetti. Taayim boombi kan faranjiin jettuun kana. Achi santu dhoowwaa si yoo lixa Oromiyaa dhaqxee Walloorraa waan biraatti dhufa, yoo Walloo dhaqxee Gujii irratti waan biraatti dhufa, yoo Gujii dhaqxee Baha Oromiyaa bakka biraa, Kibba Oromiyaa Booranaatti bakka biraatti dhufa. Jarri kun waan adda addaa biyya kanatti suuqanii deemanii jiru. Haga dhimmi isaanii xumuran argatanitti Oromoonis taa'ee waliin mari'atee rakkoo isaa furachuu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf rakkoo Wallaggaa keessatti uumamuuf TPLF akkamittiin itti gaafatamummaa fudhata? Akkamitti yoo jette mootummaan yoo xiqqaate jechuudha. Osoo karaa sanaan nagaan jiraate, isaa wajjin oduu nagaan jiraate, warrum namni hidhatee qabsaa'ullee yoo jiraate hin tasgabbaa. Karaa mariitti deemetti mariidhaan gara furuutti deema. Beektaa? Kan qabsoo keessa seentuuf yoo mari'achuu dadhabdeedha. Addunyaa irratti kana beekna. Kana addunyaa irratti yoo mariidhaan dhimma tokko anaaf si fixuu dadhabne gara wal dhabuutti wal loluutti seennaa jechuudha. Mariidhaan teenyee amma nu diskas godhaa jirraami garasti seennaa jechuudha. Lammata immoo godhiinis jiraachuu mala. Deeggarsa adda addaas jiraachuu danda'a. Maaliif bakka adda addaatti waan ka'uuf gama Beenishaangul kanaan argaa jirta. Dhimmi hidha laga Abbaayii jira. Dhimmoonni adda addaa jiru. Waa hedduutu jira. Immoo namoonni Oromoo naannoo sanatti amma lixa Oromiyaatti miidhan kun namootuma waraana bilisummaa Oromooti ofiin jedhan qofaayii kan jedhus immoo gaafachuu danda'uu qabna. Shiftaan mandara keessatti 2-3 ta'ee ol ijaaree qawwee qabatee qawwee takka qabaannan nama mandara tokko guutuu buqqisuu dandeessa.
Shiftaan faayidaa xixiqqaadha. Waa'ee uummataa, qabsoo uummataa maaloo kan jedhu kan sammuu isaa keessa hin jirre hin beekne iyyuu Oromoo kan akkanumatti obboleessa isaa, obboleettii isaa, haadha isaa, abbaa isaa saamu hin jiru yiidha. Bakka adda addaatti wanni nu dhageenyu namoota akkanumatti sirna ablummaan nama bal'atu akkas bakka kamittuu amma yoo seera kabachiisuu dadhabdu shiftoota adda addaatitu uumama mandara keessatti. Gaangii adda addaatitu uumama. Gaangiin kun immoo si saamaa, si jeesuu danda'a, si miidhuu danda'a. Kanaaf kanan hunduma isaatu mootummaadha kan abbaatti ta'uu qabu jedhuuf kanaaf waan sana illee sirreessu. Kanaaf uummatni buqqaa jiru mootummaan isa ta'u qaama hidhateen isa ta'u faannoo naannoo Amaaraarra dhufuun isa ta'uuti akkasumas immoo dhumarra kan itti dabaltanii namoonni lama sadiin gurmaa'anii nama buqqisuu danda'u yoo sun illee jiraate mootummaan itti gaafatamummaa qabaadha. Meegaa gaaffilee keenya gaggabaabsaa deemuu fi gara dhaabaatti isin deebisa. Isin dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessatti hirmaannaa namoota qaban turanidha. Gama miidiyaatiin illee ONN irratti nama hojjechaa turedha. Gahee guddaa nama taphachaa turedha. Yeroo dhiyoodhaas addi bilisummaa Oromoo bakka lamatti cabeera jechuudhaan gar tokkotti warri caban waraana bilisummaa Oromoo utuu erga cabeetii booda jechuukooti. Erga gara biyyaatti karaa nagaadhaan qabsoofna jedhamee deebi'ame karaa nagaaf warri qabsaa'uuf biyyatti galtan bakka lamatti cabdaniitu garri tokko mootummaa cabsate gara tokko immoo Jaal Daawud Ibsaa duukaa cabanii jechuun hawaasni ni dubbata. Egaan isin adda bilisummaa Oromoo keessa akkas turtan hawaasni ni beeka nutis ni beekna. Mee bakka lamatti cabuun kun wal dhabdeen kun maalirraa uumame mootummaatu immoo dhuguma sin cabse? Mootummaatu sin cabsee kan jedhu sana an akkasitti quban qabu. Tokkoffaa amma biyya keessa jirraa abbaan barbaade paartii barbaade irraa bahee paartii barbaade keessa seenuu danda'a, paartii haarallee ijaarrachuu danda'a yoo sun hin taaneef jechuudha. Lammata immoo karaa adda addaatiin waliigaluu dadhabuun dhimma adda addaa irratti dhimmuma amma karaa qabsootiin furraa lakki karaa nagaatiin furraa jedhu kanarrattis waliigaltee dadhabuutu jira. Waliigaltee dhabuutu jira. Waliigaltee dhabuu sun immoo yaada bira darbee gara paartii akkuma amma ati jettu kana bakka lamatti fuudhee sadarkaa boordii filannoo irratti walimachuu isa bira darbeetu mana murtiitti walimachuu gahamee jira. Walitti deebi'uudhaan furama akkuma adda babbaameetti hafamaa sichi waan murtaa'ee miti waan xumura argatee miti. Maaliifii yoo OLF ta'e OLF lama ta'uu hin danda'u tokkuma ta'a. Yookaan akkuma atu jette gita tokkotu waraqaa argata yookaan gita biraatitu waraqaa heeyyamaa argata. Maaliif seeraan socho'ama waan ta'eef jechuudha. Egaa achi keessatti waa hedduu waan miidiyaa irratti amma kaasuu hin dandeenye jiraachuu mala. Tokkoffaa sadarkaa kiyyatti waan hundas waan anan hin beekne hin jira. Maaliif ani koree hojii raawwachiiftuu miti. Sadarkaa koree hojii raawwachiiftuu waan beekamu jira, sadarkaa miseensatti waan beekamu jira, sadarkaa adda addaatti. Hundumas immoo baatee isin amma akka dhuunfaatti maal amantanii ABO isa tokko duukaa gar tokkotti gortan? Maal fudhattan? Maal hubattan? ABO isa tokko duukaa singorreen akka qabsaa Oromootan jira. Akka qabsaa Oromooti. Dhaaba lammanuu keessa jirtan? Akka dhaabattan ABO'uma keessa hin jira. Isa kam keessa jirtan? Bakka lamatti isa kam kan jedhus adda bahee abaluu faana hiriire abaluu faana hiriire jedhamee sadarkaa itti himamuu gaheerra hin jirru. Maaliif ammoo akkuma isin kaastanii boordiin filannoo addi bilisummaa Oromoo bakka lama akka cabee wal dhabdeen isa akka ture. Wal dhabbee jira, wal dhabdeen suni garuu hin furamne. Maaliif miseensi dhaabaa miseensa dhaabati forever. Miseensa dhaabati. Yaada jala deemna malee nama jalaa miti ka deemamu akka miseensaatti jechuudha. Hooggansi wal dhabuu danda'a, hooggansi waan adda addaa deemsa irratti wal dhabuu danda'a, hooggansi irraa kophaatti bahuu danda'a, hooggansa ofirraa baasuu dandeessa. Miseensi garuu miseensa. Kanuma seera waraqaa seeraa sana fudhatee seeraan hojjetu sana jala deema miseensi. So akka miseensa tokkotti ammaani miseensa adda bilisummaa Oromooti, qabsaa Oromooti.
Ani deeggaraa jaalle Daawudis miti yookaan deeggaraa jaala Araarsoos miti. Ani deeggaraa adda bilisummaa Oromooti. Oromoodhaaf an qabsaa'ee isaanis laalee hin dhaqneen. Sanas ta'u kana jaal Daawud Ibsaa gar tokkotti ba'aniiru Araarsoonis gar tokkotti ba'anii jiru. Jaalleewwan kun lamaan waggaa hedduu xumuran arganne akkas wal jaal Baarentuu Gadaagaa waraana adda bilisummaa keessa yeroo dheeraadhaaf turtaniitu jechuun gama Eertiraa yeroo turtanitti. Addi bilisummaa Oromoo kun yeroo 3-4 caccabeetu kan inni jiru. Kaasuu dandeenya akka fakkeenyaatti. Jaal Leencoo Lataa yookaan Dr. Kabajaa Leencoo Lataa qobaatti yeroo ba'an adda dimokiraatawaa Oromoo jechuun paartii ta'e ijaaraniitu kan isaan turan. Jeneraal Kamaal Galchuu yeroo adda bilisummaa Oromoo waliin wal dhaban ofii isaaniitti paartii ta'e fudhatanii dhufaniitu kan isaan turan. Erguma dhiyoo immoos biyyatti galame adda bilisummaa Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo walirraa adda cabeetu kan inni jiru. Rakkoowwan kun uumamaatti kan isaan jiran uummanni burjaajaatti kan inni jiru. Kan jaalala adda bilisummaa Oromoo qabu kan adda bilisummaa Oromootiin kaleessa dheengadda hidhamaa ajjeefamaa ture jechuudha. Egaan adda bilisummaa Oromoo kun rakkoo maaliitu uumamnaan yeroo 2-3 adda adda caccaba akka miseensa tokkotti. Gaafiin ati kaafte gaafii jajjabaadha. Walakkaasaa siifan deebisaa walakkaan isaa immoo beektaa waanuma kabajuma Oromootiif jettee waan dubbanne waa hedduutu jira. Garuu walakkaasaa siifan deebisaa. Dhugaadha. Isaan durallee sana durallee yeroo hedduu rakkoon akkasii dhalateera dhaaba kana keessatti. Umrii dhumanani beekutti jechuudha. Beekoos hin jedhu gara qabsoo kanatti makamee asii kun amma yeroo lammaffaa kan sadaffaadha. Maalii yoo jettee tokko rakkoo mariititu jira. Mari'atanii waa furuun naadeeffatamne. Taa'anii sagalee caalmaadhaan waan murtaa'e fudhatanii wal jala deemuun naadeeffatamne. Kun rakkoo guddaadha. Egaa rakkuma Afrikaas rakkuma Itoophiyaas jennee keessatti immoo rakkoo keenya isa guddaadha. Inni lammaffaa immoo maalinni kaayyoon clear ta'e kan addi bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf kan jedhu afaaniin kan dubbatamuu fi karaa biraatiin immoo kan hojjetamu yeroo tokko tokko yeroo wal faallessu agarta. Kan biraa dhiisiti dhimma Itoophiyaa irratti mirga bilisummaadhaaf qabsoofnamoo walabummaadhaaf qabsoofnaa kan jedhu yeroo tokko tokko yeroo wal maku agarta. Amma fakkeenyaaf asumatti dhiifama gaasaniin dhaaba. Dhaabni tokko yeroo dhaabbatu dhaabama mitiiti dhaabbatni biizinesiidhaaf hundaa'u tokko seera ittiin bulmaataa ni qabaata. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo baarootumsaa irraa jalqabee hanga har'a gahutti seera bulmaataa dhabeetu moo seera bulmaataa sanaan buluun dadhabameetu? Seera bulmaataatiin buluun dadhabama. Yeroo baay'ee isa rakkoon keenya akkam yoo jettee fakkeenyaaf yaa'ii kora afraffaan bara 2016 Eertiraa naannoo Afaabeet jedhamutti gaggeeffamee jira. Kora sanarratti hirmaadheen jira. Kora sanaan dura wanni seerri tokko akka fooyya'amu jedhame tokkotu jira. Duraan bilisummaa neseensi bilisummaan gaa uummanni tokko cunqursaa jalaa maal jalaa akka ba'uudha. Dhaabni garuu gara walabummaatti luucceessaa kan jedhu itti dabalamuu jedhame seeratti. Baay'ee mormine waan sanarratti. Maaliif akkas jedhama kana uummata Oromootitu filataa mirga isaa argatu malee mirga isaa argatee Itoophiyaa ta'ee jiraadha walaboomee jiraadha kan jedhu uummatichaaf dhiifnaa jennaan lakkii walabummaa kan jedhu bara dheeraa booda wanni sun kora afraffaa irratti dhufee jechuudha. Amma achi keessatti gaa amma kuni qabxii tokko kuni ishuu guddaas ta'uu baachuu ishuu guddaadhalleen ishuu guddaa miti jechuun hin danda'amu. Rakkoon jiru maaliin taa'anii kileer wanti waraqatarra jiru sanarratti qofa hundaa'anii deemuun jiraayidha hin jiru kun maaliif hin jirre fedhii namaatirratti
injiraami yeroo tokko nama gammachiisuudhaaf jedhamee caasadhaan alas namoonni adda addaa influensuma adda addaatirraa ka'amee maal godhama waanuma katabamee hin jirre yerootti ka'ee ishuu ta'utu jira. Miseensi immoo waan hunda marii keessatti hin argamu yeroo baay'ee oduu miseensa bira hin gahin kanuma wal diigameetu mul'ata. Kan bakka lamatti cabee sunis achi ba'ee sunis miseensa bira dhaqamee mari'atamee vootiin irratti godhamee sagalee kana fudhannaa erga jedhamee booda silaa jala deemudha hunduu kan qabu. Isa santuu waan jedhame jala deemuu dadhabuutu yeroo adda addaa nu mudate rakkoo adda addaa keessa nu galchee ture. Tole egaa seerri osoo jiru seerri hojiitti hiikamuu dhabuudhaan rakkoowwan kun uumamaatti jirudha. Kanaaf seerri lafa kaa'amee hojiitti hiikamee adda bilisummaa Oromoo yeroo 2-3 bakka garaagaraatti hin cabu jechuudha. Dhagaa yaadii keessa walii gala. Meegaa irra caalaa dudduubatti isin deebisaa gara fuulduraatti isin fidaatiin kan gaaffiiwwan koo kaasu amma gaa adda bilisummaa Oromoo irraa namootni otoo amma wal dhabdeen koo hin uumamin erga warra karaa nagaatiin galan kana wal dhabdeen osoo isaan hin uumini qondaaltonni jajjaboon mana hidhaatti jalaa darbamaniitu kan isaan jiran. Isin akka dhuunfaatti warreen mana hidhaa jiran kanaa waliin hangam quba ol qabdu. Kanneen akka Jaal Abdii Raggaasaa faallee dabalatee Jaal Abdii Raggaasaa waggoota 2 oliif kan isaan hidhamanii sanaan ala gammachuunis ni jira. Isaan yeroo dhiyoollee bilisaan akka ba'an manni murtii illee murteessee ture. Isaan kana waliin quba ol qabdu laata isin akka dhuunfaatti? Egaa quba ol qabduun silaa'uu waliin qabsaa'aa turre akka Oromoottis haa ta'u akka jaala qabsoo bara dheeraa waliin turetti harka mootummaa jiru waan isaan irra ga'aniif irra jiranuma ordofna. Kana achimmoo xabaqaa qabu maal qabu kanaafuu karaa danda'amen immoo mootummaan dhimma kana karaa danda'een karaa nagaatiin akka furee furmaanni waaraan argamu. Maaliif kan duratti kaafte sanatti na deebisaa achiinis asiinis uummatuma keenya goolamaa jira. Gooliin bakka adda addaatti rakkoon siyaasanis olaa qabatu maaliinis olaa qabatu uummata keenyatu miidhamaa jira waan ta'eef rakkoo jiru karaa nagaatiin kam wajjiniinuu fixuudhaaf mootummaan yaalaa jira hin jiru jechuu kiyyaa miti karaa nagaatiin karaa adda addaatiin wanni yaalamaa jiru akkuma beeknu waan hedduu quba qabna. Kanaaf karaa nagaatiin akkuma calqabametti jechuudha akka xumuramuuf yaalii adda addaa uma godhaa jirra. Kanaaf isin akka dhuunfaatti dhaqanii dubbistanii ni beektani? Egaa akka dhuunfaatti namoonni dubbifne jirra. Namoota kaan immoo yeroo tokko bakka jiranis wallaalurraa kan hin dubbifne jira. Kan dhaqne immoo dubbifnus inuma jira. Tole egaa kana kan isin gaafadhee fi namoonni hedduun jijjiirama amma dhufe kanaaf akkasumas mootummaa ce'umsaa bara 1991 waliin wal qabsiisa namoonni kan adda bilisummaa Oromoof TPLF waliin ta'uudhaan dargii irratti injifannoodhaan gara aangootti kan dhufan sana jechuudha. Mee isin akka dhuunfaatti bara 1991 fi kan bara 2010 akka lakkoofsa keenyaatti asitti ta'e kan akkamitti ilaaltu akka dhaabaatti miseensa dhaabaatti immoo yeroo sana miseensa dhaabaa keessan turre bara 1991 isa kana garuu keessartu. Taajjabdanii ta'e yaala lamaansaa mee maaltu wal fakkeessaa maaltu immoo garagara sana? Beektaa jijjiiramni tokko innaa dhufu namni biyya tokko keessa jiru nama miidhu tokko irraa gara bright future yookaan gara bakka gaariitti ifatti baana jedheeti yaada yeroo hunduma innaa jijjiirama dhufa jedhan namni jijjiirama maqumti isaatu si hawwata. Amma 1991 kan 83 akka lakkoofsa biyya kanaatitti wanni ta'e dukkana keessatti waan ta'edha. Barri isaas dukkanaa communication wayin hubannoon namni TPLF qabu kaayyoon isaanii maalii akkamitti dhufanii eessaa dhufan namni jibbiinsuma dargii irraa waan qabuuf waan adda addaati waraanaan waan adda addaati waan goolameef rakkoo ikonomii waan qabuuf waan adda addaa sanarraa ka'ee dargii waan jibbuuf namni daba TPLF baattee dhufte oduu hubatin waan hundattuu seenee sana booda TPLF gogaasii isaa hoolaa jedhan sana ofirraa baaftee amalasii isa jeedalaa yookaan immoo sardii dheedhaniin kana gadi baaftee uummata kana waggaa 27 miidhaa turte. Amma hoo
waanuma jijjiirama jedhameef sanaan wal fakkaata jennee yoo ilaalle absolutely wal fakkaachuu hin danda'u. Ani mootummaa kana waanan jaaladhuuf yookaan waanan jibbuuf mootummaa kana waanan deeggaru waanan dhiisuuf miti kan akka namaatti yeroo kamiyyuu dubbachuu kan hin danda'udha. Minimum anaaf si'as teenyee amma dhimma mootummaa kanaa kan mari'annuuf cilancil xiqqaallee haa ta'u guddaallee haa ta'u waan jiruuf miidiyaa 20-30tu TV'n biyya kana keessa jira. Yoo xiqqaatee mootummaan kun diimadhaa gurraachaa sirriidhaa sirrii miti jennee waliin haasa'aa jirra. Namni waan politikaal wannoo qabaatee hidhameen jiru jechuu kiyyaa miti. Waan ta'e wayitiin numa wal qabsiisuu siin jechuuf ani hoggaa nama hidhan. Wanni sun dhugaadhaa sobaan immoo kanaan dura sama mootummaa wayyaanii keessaa namootni balleessaa raawwataniitu hin taane ilaalchuma siyaasa isaanii waan ta'een walitti qabsiisuun shoror keessaadhaan maaliin maqaatti dha'uudhaan hidhamaatti kan isaan turan. Ammas namoonni hidhamaa jiran kun waa balleessanii hidhamaan jiran immoo osoo hin balleessin akkuma duraan itti hidhamaa jiru. Kuni gaafii nama hedduuti. Akkasittis namoonni hin gaafatu. Haa ta'uuti egaa wanti tokko comparatively wanti ilaalamuu qabus ni jira. Namoonni hidhaman kun gadaa dhiifamanii kanarratti mamiin hin jiru. Namoonni hidhaman kun yoo siyaasan hidhaman kan siyaasaa gadhiifamee kan seeratti dhiyaatee waan seerri jedhuun dhaga'uun barbaachisaadha. Kanarratti homaa waan irratti wal gaafannu irratti wal mormu ni miti. Haa ta'uuti immoo bara TPLF aangootti dhufte yeroo sanas waggoota lama waggaa tokko waggaa lama gaariidha garuu guyyaadhaan jijjiiramaa dhufte. Amma immoo trendii yookaan deemsa mootummaa kanaa yoo laalte deemsa caalattuu nama hidhaa deemuti moo nama gadhiisaa deemuti yoo nama namootuma amma gadhiifaman kana yoo laalle balleessanii haa hidhamanii balleessanii hidhamanii dhiifamaan gadhiifamuun isaanii abdii namatti toraa dukkanatti naman oofuu kan jedhu irraa hin kan lammata immoo maayinooritiin maajooritii bulchaa hin jiru biyya kana keessatti amma rakkoon bara sana ture maayinooritii waan ta'aniif hundumaa rukutanii kan nagaa qabus kan nagaa hin qabnes ofirraa balleessanii maayinooritii maajooritii akka bulchu yookaan uummatni lakkoofsaan xiqqaa lakkoofsa guddaa bulchaa lakkoofsa guddaa economical manipulation tu jira economy manipulate godhu political manipulate godhu the whole cultural mal manipulate godhanii jiru. Amma isatu deemaa jira yoo jenne minimum bakka itti hafuura baafattu qabda siin jechuufan kana kaasaa jira. Tolega wantoota hedduudha kan nuti kaasnee sana alatti gaama gara xumuraattis deemaatti kan nuti jirru akka gaaffiiwwan lamaan tokko caalaamti kan naafe isinumti baarentuun gadaa osoo gara adda bilisummaa Oromootti hin dabalamini miseensa OPDO illee turaniitu jiru. Yeroo yerootti ilaalchisanii jijjiiramee jira jechuun isin komatan. Dhiifama guddaa naa godhan miseensa OPDO'n turresi mitis garuu culture and tourism Oromiyaa TV dur immoo dhangaa hojjetaa turre televezyiinii Itoophiyaa irratti 84-85 baname sarraa kaasee Simmayin Teessoo Saamu'eel Dhaabaa Dajanee Guutamaa amma OMN jiru kana kanneen akka Alamuu Tolosaa Warquu Gaaddisaa namoota jedhan faana waan suni dhaabbatee baruma dhaabbatirraa kaasee waggoota hedduudhaaf achan hojjechaa ture. Kutaa bashannanaa jechuudha. Sana booda immoo kaalcharii fi turizimii naannoo Oromiyaa baandiin muuziqaa tokkos tureera isas gaggeessuudhaan maal egaa waltajjii mootummaa irratti yoo argamte biyya kana keessatti maaltu jira miseensa abaluuti siin jedha yoo ati amma xiqquma waan mootummaan waan biyya haasofte kun horii fudhatee siin jedha kanaa mana kennan jedha kanaa lafa kennan siin jedha yookaan immoo fuudheet waan ta'e wayitin ilaa kana keessaa bahuu dadhabne amma rakkoonumti siyaasa waliigala Oromootu fuudhanii wal maqaa wal balleessuu fi waan adda addaa walitti maxxansuutu rakkoo guddaadha. Inni akkasii sun forever yoo hin dhaabbatin waan evidence hin qabne waan ragaatti hin qabne ta'innaa laataadhaan lafa kaatee yoo nama siini Mubaarak kakootii akkanaa uffateef waan miseensa abaluu ta'eef yookaan immoo deeggara abaluu ta'eef jennee yoo lafa kaanee evidensii malee haasofne walitti nama buusaa dubbii babal'isaa tokkummaarra adda bahiinsa uumaa. Kanaafuu
ani oduun ta'es qondaala mootummaa ministeera ta'anii maal ta'anii biyya kanaa ba'anii bulchiinsa naannoo Oromiyaa ta'anii ba'anii kaamma deebi'anii dhufan jiru miti mootummaa TPLF irratti amma Dr. Abiy irraa kaasee miseensotumti amma biyya kana bulchaa jiran majooritiin isaanii mootummaa kana keessa turaniit mootummaa sana irratti hojjetanii mootummaa TPLF kuffisanii amma aangootti dhufan inni rakkoo wayituu hin qabu ani ilaalchaan jijjiirradhees hin qabu ani waan Oromoodhaa tolu dubbachaan ture hojjechaan ture ammallee waan Oromoodhaa tolu waan Oromoo walitti buusu waan dhaaba tokko jala deemanii tokko walitti buusu hin hojjedhu hin hojjennes seenaa kiyya keessatti egaa yeroo tokko addas barbaada fakkaata wanni tokko dhugaa dubbachuudhaaf waan gurguddaa waan biyya kanaaf Oromoodhaaf ta'u waa hedduun hojjeta amma kan aadaaf turizimii naannoo Oromiyaa gawaayee kiyya haasa'uuf illee miti kan dhufne irratti hojjetaa ture tokkoon arge as laga Sandaafa kanatti waldaa fardeenii maal kan jedhu tokko calqaba televezyiinii Eertiraa irratti illee dubbadheen ture waldaa Oromoo Horse Riders Association kan jedhu dhaabee isa sana hoggaan dhaabuu dhaqu dubartiin tokko balaa sanaan na himattee maal jettee na hiisiftee faayedheen dubbachaa ture. Kun Oromumaaf aadaan Oromoo afaan Oromoo wanti Oromoodhaa ta'u gadi bu'iniidhaaf. Hoggaa televezyiinii Itoophiyaa kutaa dhangaa isaan keessatti hojjennu waan mootummaa yookaan paartii ta'e wayii OPDO haa ta'u maal deeggaru oduun taane waan biyya deeggaru. Ammas yoo as teenyee dubbannu waa'ee mootummaa haasofne amma anaafsi keessa waa'ee dhaaboliitis haasofne malee mootummaa deeggaruun biyya ofii waan biyyaaf tolu kaasuun paartii deeggaruu miti yookaan nama ta'e wayii deeggaruu miti. Nama jala yoo deemte rakkatta rakkoo keessa fuuta nama jala hin deemu ani. Aayidiyaa namaatis miti. But yoo mootummaa ta'ee aayidiyaa bareedaa qabaate maqaa namaa hin dhoofta. Amma irra deddeebiidhaan namoonni adda addaa Dr. Abiy jedhu. Sababni Dr. Abiy jedhanii maqaa isaa kaasaniif irra deddeebi'an namoonni aayidiyaan inni lafa kaa'u wanni inni miidiyaa irratti dubbatuu fi akka itti inni siyaasa biyya kanaa itti oofu waan itti toleef waan biraan qabu sababa biraan qabu malee addatti namni Dr. Abiy irraa jaalala dhuunfaa waan qabuufi miti yaanni isaa biyya bulchuu keessatti maal qabaa kan jedhu akkasuma immoo hoogganoota dhaaba keenya Jaal Daawud fudhadhu Jaal Araarsoo fudhadhu namoota hedduu dhaaba kana gaggeessaa turan Jaal Leencollee fudhadhu ani isaan dhaqqabuu baadhus jechuudha kan maqaan isaanii haga ammaatitti ka'ee kan isaan jaalatee kan isaan qeequ waan siyaasa keessatti hooggansa keessatti waan dubbatanii fi waan hojjetan irraa ka'eeti malee lafaa kaatee maqaa namaan kaaftu kanaafuu ani yaadin jijjiires hin jiru ani kaleessas Oromoodha gaaffii Oromoo deebisaa akka deebi'uufis immoo irratti qabsaa fuulduraafis. Tole amma gaaffii koo xumuraa ta'a jedhee mana abdadhaa yeroo dhiyoo abbootiin gadaa karrayyuu ajjeefamaniitu kan isaan turanii akkuma isaan ajjeefamaniin miidiyaa tokko waliin turtii taasistan irratti mootummaa yeroo sanatti ABO shaniitu ajjeese jedhee ibsa baase irratti hundaa'uun gaazexessaan gaaffii isin gaafatee ture isin guutummaa guutuutti ABO shaniitu ajjeese jechuu baattaniyyuu namni Oromoof qabsaa'u tokko ajjechaa kana raawwachuun isaa sirrii miti jettanii dubbattaniitu kan isin turtan sana waliin wal qabatee poolisiin koomishiniin poolisii Oromiyaa ibsa dhiyoo baaseen immoo miseensota mootummaatiin akka ajjeefamanii fi namoota lama akka to'atee jiru ibsa baaseetu kan inni ture. Mee sanaan wal qabsiistanii mootummaan yeroo hedduu ajjechaarra deddeebiin taasifamuuf ABO waraana bilisummaa Oromoo ABO shaniidhaa jedheetu himata. Isin wanti kun hangam dhugaadha wantoota kana hunda isaatiif ABO shaniin itti gaafatamummaa furachuu qabaa jettanii yaaddu. Gaariidha. Interviin ture I think I remember afaan Amaaratiin ture dhibbaaf dhibbatti communicationii naannoo Oromiyaa irraa fudhadhe jedhee akkasitti na gaafate namoonni Oromoodhaaf qabsa irra deddeebi'ee ture yoo agartee jiraate. Maaliif waan evidensii hin qabne irratti hin dubbadhu ani dubbachuus hin barbaanne. Eenyiyyuu hin jedhe ani eenyiyyuu ka hidhatee uummataaf han qabsaa jedhus haa ta'u ka gama biraallee haa ta'u nam beekayyuu hin jedheen keessa darbee abbaa gadaa sana yeroo simannaa achi dhaqnee Karrayyuu keessatti yeroo adda addaatittis argaa waanan tureef namoota naannoo sanatti amma du'an jedhan kana
muraasa isaanii nan beeka waan suuraa argu jechuudha. Kanan yeroo sanas kaasee ani evidensii waan ani ittiin qabneef dhibbaaf dhibbatti abalota ajjeese jechuuf hin barbaannes hin jennes. Maal inni eenyuyyuu eessattuu kan achii qofaa miti eessattuu kan uummata Oromootiif han dhaabbadhe jedhu akka mootummaatti jirus haa ta'u kan uummata Oromoo fan qabsaa'aa jira jedhee hidhatee qabsaa'us haa ta'u eenyutu mirga nama ajjeesuu kenneefidha gaafin eenyutu kenneef siyaasa miti kanan barbaade yala deemuun kanan barbaade dhiisuun mirga kee ta'uu qaba kana aga iddoo kana isteejii kanatti hin deebinetti beektaa nagaan forever argamuu hin danda'u humnaanan amansiisee of jala yaasaa mootummaafis hin tolu ka hidhatee qabsaa'uufis hin tolu kanaafan namni namaafan qabsaa Oromoofan qabsaa jedhu kamiyyuu qabsoo jennu isa hidhatee bosona jiru qofaa miti innummaan asama mootummaa jiru uummataafan qabsaa jira jedhaa miti amma Dr. Abiy irraa kaasee bulchaan naannoo Oromiyaas bulchitoonni naannolee birootis ka uummataafan qabsaa jedhu kamiyyuu uummata humnaanan waasi waga'aa jechuu mirgan qabu yaada keetti himta ka jaalatis yala deema ka si jibbe si dhiisa filannoodhaaf dhiyaachuu qaba wannati qabattee uummatatti dhiyaattu sun kanaafan waan sanarratti hundaa'ee eenyuyyuu taanaan wanni ajjeechadhaan sirraa waan hin jirreef ajjeecharraa dhaabuu qabaa jedhe. Amma gaaffii makoo xumuraa gaaffii isinitti heddummeessaan jira. Yeroo isin Eertiraa turtanitti wayyaaniin shororkeessaadha jedhee farrajeetu kan inni ture adda bilisummaa Oromoo. Ammas waraanni bilisummaa Oromoo daggala jiru shororkeessaadha jedhamee farrajameetu kan inni jiru. Dhimmoota ta'an hundumarratti abaa'oo shaneetu balleessaa qabaa jedhamee simatamaati kan inni jiru mootummaa amma jiruun. Mootummaa duraaniinis waanuma wal fakkaataa ajjeechaawwan raawwataman dookumentariin hanga hojjetamutti waraanni bilisummaa Oromoo itti gaafatamummaa furachuu qabaa. Balleessaa kanaaf manneen gubachuudhaan dookumentarii hojjetamee daawwattee ta'ee ilaala akka gaazexeessaa tokkotti. Yeroo sana balleessaawwan sun ta'aniitu dookumentariin kan irratti hojjetamaa ture. Balleessaawwan sun ta'aniitu shororkeessaa kan ta'aa turan. Isinis keessa turtan waan ta'eef dhugaadha. Wayyaaniin waa uumtee kalaqxee nama amansiisuudhaaf yaalii godhaa kan turte irratti homaa waan irratti wal morminu hin qabnu 100% wayyaaniin tokkoffaa balbala karaa nagaa sitti cufteeti yoo ati immoo karaa biraatiin mirga keetiif deemtu maqaa si xureessuudhaaf maqaa si balleessuudhaaf uummata biratti si hadheessuudhaaf waan adda addaa hojjetaa turte kana marii keessa galchuu hin qabnu ka wayyaanee jechuudha. Amma hoo maaltu ta'aa jira akkuma tu jettee dookumentarii waan adda addaa hojjetamee achitti akkana gubee akkasitti shaneen gubee achitti kana beektaa anaaf si ammas teenyee mootummaan sirrii jedhee lakki warri sun godhee jira lakki hin goone jennee wal mormine uummanni achitti waa miidhamaa jiru sun nu beeka hin beeka dhimma kana mootummaatu godhe warra hidhatee mootummaadhaan lolutu godhe uummanni hin beeka as teenyee amma sirriidha sirrii miti abaluutu kana godhe abaluutu godhe haa ta'uuti immoo wanti ani jechuu barbaadu uummanni kun miidhamuu hin qabu kanarraa of qusachuu qabna gama kamiinuu kan jiru kan duratti tassi deebisa uummatarraa dhaabbachuu qabna uummata qeerraa buqqisuu hin qabna indis hundumti isaatu uummatarraa dhaabbachuu qaba kabiraan immoo amma dhimma karrayyuutu irratti kominikeeshiniin naannoo Oromiyaa baaseedhaan word yookaan immoo sagalee kiyyaan waggaa isaan dubbatan hin agarreen warrummaa miidiyaa fudhatanii kan televezyiinoonni adda addaa reediyoon adda addaa baasan maxxansanan arge gaaf duraa jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa poolisiis haa ta'u kominikeeshiniin naannoo Oromiyaa seriously waan tokko oduun qoratin nama biraatitti maxxansuudhaaf yaaluun sun dogoggora guddaadha. Oduma ati goote amma dhimma afoola sardiidaa san namatti fida. Sardiinni hoolaa na ilaa nyaatte moo re'ee na ilaa nyaatte jedhee sobaan iyyee booda dhugaatti dhuftu nama mirmatuuf dhabee sana fida. Amma dhimma karrayyuu sanarratti oduun qoratin oduu addan baasin funyaan finfinnee jalatti karrayyuu jechuun yookaan bakki itti amma wanni kun raawwatame kiiloomeetirii 100 wayi maaksimam 200 dirreedha. Waan achitti ta'e san adda oduun baasin nama biraatitti dabarsanii miidiyaan biraas amma baakilaashiinsaa guddaadha. Baakilaashiinsaa deebi'ee mootummaa qeeksise.
Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa pireezidaantii Shimallis haa ta'u kominikeeshiniin dhaabni illee akka dhaabaatti warri biyya bulchaa jiran jechuudha. Dhimma akkanaati irratti fuudhaniituma abalutu kana godhe, abalutu kana godhe, abalutu kana godhe jechuu qofa odoo hin ta'in eessatti yoom akka nama amansiisutti jechuudha. Evidence base ka ta'e yookaan evidence irratti yookaan ragaa irratti kan hundaa'e uummata biraan gahuu qabu. Otherwise anaaf si borus akkanumatti dhimmoo kanarratti wal gaafannaa jechuudha. Yoo nama as taa'ee dhugaadha abalutu kana godhe jedhe inni tokko waan anan hin godhiniif akkas maqaa kiyya balleesse jedhee sitti mufata. Asillee gaazexeessadha. Uummata biratti jibbamta jechuudha. Because uummatichi hin beeka waan ta'eef waan dhugaa lafarra jiru. Yoo mootummaan tuulakkii kana godheetti nama biraatitti qabate jettesi mootummaan dhugaan jiru kana akkamitti kan namni biraa godhe ana mootummaa maqaattiin na balleesse jedheetti sitti komisirraa qabaataa jechuudha. Wanni biraa uummataaf jettee yoo duute yoo dhamte homaayyuu miti. Kanaafuu hundumtuu beezik waan ta'e yookaan waan bu'uuraa uummaticharraa dhaabbatu. Tokko qorannoo irratti kan hundaa'e lammata immoo du'aa fi dararamuu uummataa kana by any means yeroo gabaabaa keessatti dhaabbachuu qaba. Karaa nagaatiin yaalamuu qaba waan hundumtuu. Karaa nagaatiin mootummaa yaalaa akka jiru nan beeka. Karaa adda addaatiin karaa nagaatitti deebi'uun baay'ee barbaachisaa. Ka hidhatee qabsaa'uufis ka hidhatee lolaa jiruufis mootummaadhaafis jechuuf asiin jedha. Tole asitti argamtanii gaaffiiwwan isinii kaasneef deebii waan nu kennitaniif galatoomaa ulfaadha. Yeroo biraa akka wal argine waliin turtii taasisuu abdiin qaba. Galatoomaa isinillee baay'een isin galateeffadha. Akkasumas immoo hordoftoonni keenyas egaa oduun beeknetis yoo dogoggorree nuuf falchaa jecha kaameraamaanota keessanis illee mubaarak guddaa isin galateeffannaa jabaadhaa. FIB'n egaa Finfinnee jedhaa calqabni isaa dhimma Finfinnee irrattis jabeessaa hojjedhaadha. Naannaa Finfinnee kanatti buqqeensi dhaabbatus waan qabanitti sirnaan fayyadamanii jireenya ofii maaneej godhuu irratti rakkoo hedduutu jira. Balfi asii gadi yaa'u hin jira. Mootummaa Finfinneetis yookaan warra Finfinnee bulchu kana wajjiniinis waan tokko tokko haasoftanii akka rakkoon uummataa furamu akka hojjettan abdiin akkuma maqaa keessanii jechuufani galatooma. Galatooma ulfaata. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB dirree yaadaati kan isin daawwachaa turtanii dirree yaadaatiin jaal Baarentuu Gadaa waliin kan nuti turre miseensa adda bilisummaa Oromoo yeroo dheeraati. Sanaan alatti illee gaazexeessummaan miidiyaalee garaagaraa irratti hojjechuun gama miidiyaa ETVtiin isin bashannansiisaadha kan isaan turanii sanaan as immoo ONN irratti namoota waliin turtii taasisanii wantoota isin barsiisaniif isin bashannansiisan jedhan isin biraan gahaati kan isaan turanii wantoota hedduu isaaniif kaasuu qabnu isinis mana keessanitti utuu gaafate kan isin jechaa turtan hedduu dhiisnee dabarreetu jira yeroo keenya waliin deemuu fi yeroo biraatti dhiyeessuun gaaffiilee afaan isaaniif kaasna nu waliin turuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa. Isin waliin kan ture Mubaarak Bashir gama ogummaa kaameraan Oliyaad Badhaasaaf Lammii Solomoon isin faana turre qophiileen FIB afaan itti fufuu nagaatti.